Bunni Itoophiyaadhaa gabaa bunaa biyya Chaayinaa keessatti haalaan jaallatama argachuun dhaga'e. Biyyi UK yookaan United Kingdom nageenya isaaniitiif jecha ijoollee amata 16 gatii miidiyaa hawaasaa kan fayyadamne dhorkuun dhaga'e. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ijaarsa buufata xiyyaara Bishooftuu daawwateen naannoo baha Afrikaa keessatti buufanni kun Ameerikaa fi Iraan eega wal dhabdeen isaan jidduutti deemaa ture yeroo ammaan tanaa walii galtee irra gahuun dhaga'e. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu kan ta'e namni isinitti himne hanga footootu Egeree Miidiyaati amma bal'innuutu isinitti hima. Bunni Itoophiyaadhaa yeroo ammaan tanaa gabaa Chaayinaa keessatti baay'ee barbaachisaa fi jaalatamaa ta'aa dhufu ministeerri embaasii Itoophiyaa biyya Chaayinaatti argamu Nabiyyuu Muhammad Boggaalee hime. Itoophiyaan gosoota bunaa 6,000 ol kan qabdu yoo ta'u oomishni bunaa galii sharafa biyyaadhaa waliigalaa biyyattii keessaa hanga 35 kan qabu ta'uu isaati. Fedhiin buna Itoophiyaa Chaayinaa keessatti haalaan guddachaa kan dhufe yoo ta'u oomishni kun suuta manneen nyaataa fi manneen daldalaa adda addaa keessa seenaa akka jiru qondaalli kun hubachiisee jira. Urgooyituu fi hawaasa akkasumas mi'a adda addaa waan qabuuf gabaa Chaayinaa keessatti oomishan biyyaalessaa keessatti yeroo ammaan tanaa akka barbaadamu ministeerri kun ibsee jira. Bunni Itoophiyaa yeroo Chaayinaa gahutti buna filatamaa jechuudhaan buna biyyoota biroo hundarraa jaalatamaa ta'uun ibsan. Ministeerri kun oomisha bunaa malee turtii Chaayinaa keessatti taasistee oomishaaleen biyya keessaa hedduu baruudhaaf Chaayinaa yeroo ammaan tanaa Itoophiyaa irratti investimentii fedhii guddaa qabaachuu beeksise. Biyyi United Kingdom yeroo ammaan tanaa daa'imman amata 16 gadii miidiyaa hawaasaa akka hin fayyadamne ittisuuf labsii haaraa baafachuun dhaga'ame. Bara 2027 irraa eegalee labsiin biyya United Kingdom daa'imman umrii amata 16 gadii miidiyaa hawaasaa akka hin fayyadamne hojiirra kaa'uu ta'uu biyyi United Kingdom labsii baasuun dhaga'ame. Muummichi ministeera biyya United Kingdom Keir Starmer imaammata kana waxabajjii 15 kan ifoomse yoo ta'u kunis ijoolleen miidhaa toora intarneetii irra gahu hambisuuf bu'uura umrii daa'imummaa isaaniitiif malu daa'imman deebisuuf tarkaanfii seena qabeessa ta'e jechuudhaan beeksise. Tarkaanfiin tun kan dabre marii mootummaan addunyaa toora intarneetii keessatti guddachuu jedhuun gaggeeffamee fi mariin tun maatiiwwan 90 ta'an fayyadama miidiyaa hawaasaa ijoollee waggaa 16 gadiif akka dhorkamu beeksisuun dhaga'ame. Seera haaraa kanaan fuulawwan miidiyaa hawaasaa gurguddoon dhimma walqunnamtii fayyadamtootaa fi algoritmiin hojjetan kanneen akka TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, tajaajiltoota hawaasummaa YouTube fi kanneen akka Twitter dabalatee fayyadamtoonni umrii 16 gadii ittisuuf dirqamni jiraachuun ibsame. Akka gabaasa The Guardianitti tajaajiltoonni ergaa walii erguu kan akka WhatsApp kanneen dhorkaman kanarraa walaba ta'uun ibsame. Kanaanis immoo daa'imman amata 16 miidiyaalee hawaasaa kanneen biraa hoggaa dhooguman wantoota akka WhatsApp fi Telegram fa'aa fayyadamuu akka danda'anis beekame. Mootummaan UK dabalata eegumsa bal'aa taasisuuf karoorfate keessaa tajaajila dambalii kallattii miidiyaa hawaasaa tamsaasu yookaan immoo wantoota akka laayivii seenuun guutumaan guututti kan dhoowwamu ta'uu beeksise. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaarraan tana buufata xiyyaaraa Bishooftuu akka sadarkaa idil addunyaatti ijaaramaa jiru daawwachuudhaan buufanni kun akka Itoophiyaattis akka Afrikaattis buufata jalqabaa ta'uu ibse. Ministeerri muummee Itoophiyaa haasawa iddoo sanitti taasiseen qonnaan bultoonni naannoo sanii milkaa'ina piroojeektiif qe'ee fi qonna isaanii dhiisanii deeman galata guddaa qabanii jechuudhaan mootummaan guddina biyya keessatti gumaacha gita hin qabne gumaachuu isaaniitiif galata isaan qabanis ibsee jira. Kana booda misoomni qonnaan bultoota lafa isaarraa buqqaasee rakkina keessa isaan galchuu akka hin jirre muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaarraa iddoo ijaarsa buufata xiyyaara Bishooftuutti argamuudhaan qonnaan bultoota achirraa deeman misoomaaf jechuudhaan galateeffachuun ibsame. Haa ta'uutii malee ammoo kanaan dura qonnaan bultoonni naannoo sanarraa buqqaan hojii dhabaanu taasisanii fi rakkoo hamaadhaaf nu qunname mootummaan lafa teenyarraa nu buqqaasee lafa nuuf kennedha jechuudhaan iyyachaa turuun ni yaadatama. Sirni jireenya jiraatota dhibbantaa akka fooyya'u taasisaa jechuudhaan muummichi ministeera dubbate. Qonnaan bultoonni buqqaaniif manneen ammayyaa ijaaramuu fi dhaabbilee daldala adda addaa hundeeffamaa akka jiran hubachiisuudhaan misoomni kun nama hundarratti miidhaa geessuu akka hin taane imaammata hawaasa jiddu galeessaa godhatee hojiirra oolee jechuun ibsa. Piroojeektiin tun Afrikaan EVCtiif hojii guddaa hojjechuu akka dandeessu agarsiisuu qofa otoo hin taane qabeenya hedduu ardii kanaaf fiduuf carraa gaarii qabaa jechuudhaan muummichi ministeera daawwannaa iddoo hojii tanatti taasiseen dubbate. Muummichi ministeera Itoophiyaa horee hojii raawwachiiftuu waajjira muummee ministeeraa jala jiru miseensota boordii hoogganaa daandii qilleensa Itoophiyaatii fi hiriyoota piroojeektii guddaa kana deeggaraa jiran hunda galateeffateeti jira. Kana malees muummichi ministeeraa dirree ijaarsa daandii xiyyaara Bishooftuu kanaan dura hanqina hooggansa piroojeektii biyya teenyaa keessa ture irraa kan ka'e hojiiwwan baay'een yoom jalqabanii fi yoom akka xumuraman akka hin beekamne ibsuudhaan kanaan kan ka'e ammoo piroojeektiin qulqullina isaanii kan hin eegamnee fi
kan harkifatan ta'ullee ibseeti jira. Haa ta'utti malee ammoo ijaarsi buufata xiyyaara Bishooftuu seenaa hojii barame kana haala ammayyaatiin kan jijjiire ta'ullee ibse. Yeroo ammaan tanaatti bakki tun hojjettoonni 8,000 ol halkaniif guyyaa hojjechaa kan jiran yoo ta'u maashinooronni gurguddoo fi konkolaattonni 3,800 hanga amma 4 ta'an marsaa kiiloomeetira 30 keessatti sochii taasisaa jiraachuun ibsame. Gurraandhala 28 bara 2026 Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti erga lola bananiin booda guyyoota 40 booda waliigaltee dhukaasa dhaabuutiif marii biyya Paakistaan Islaamabaad taasisaniin booda mariin tun fashalaa'uudhaan deebi'anii guyyaa 69ffaa boodaan immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu xumurarra gahuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsee jira. Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabuuf yeroo ammaan tana waliigaltee dhumaarra jiraachuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksise. Ameerikaa fi Iraan walitti fiduun mariisataan jirtu biyya Paakistaan waliigalteen tun jimmata dhufu kana biyya Switzerlanditti akka mallatteessuus beeksiste. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkaataa waliigaltee tanaatiin hulaan Strait of Hormuz deebi'ee banamaa jechuudhaan beeksise. Akkuma waliigaltee irra ga'amuun dhaga'ameen gatiin boba'aa idil addunyaa yeroo ammaan tanaa mudachuudhaan idil addunyaa rakkisaa jiru gabbu'aa jaameetee gama. Ministeera dhimma alaa Iraan immoo gama isaatiin dubbateen ajajaan olaanaan loltummaa biyyattii tokko waliigaltee Iraaniif injifannoo guddaadha jechuun ibse. Kanaanis ammoo yeroo ammaan tanaa Iraan akka injifannootti waraana kana kan xumurte yoo ta'u yaadni guutuu waliigaltee tanaan gammaatti maal akka ta'e ifoomoo baatullee akka gabaasaaleen tokko ibsanitti waliigalteen tanaaf dursi kennamuun waliigaltee waraana dhaabuu kanaan dura mallatteeffame akka dheeratu guyyoota dabalataa 60 waraanni kamuu sochii akka hin taasifnee fi qaamoleen lamaanuu marii dabalataa akka taasisaniif akeekkachiisuun dhaga'ame.